يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم فانصرنا يا من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو قمتشيسا هما والدقيسيسا سجنتا إيبا نشيدا أبلما منشد فؤاد جمال منشد بكما فيم أبا نشيدا لي غرا هدو قرى حواس مسلمات غاية يموتهم مال كان قوفم. منشد فؤاد جمال برسيسا دين الإسلام كان حواس مسلمة كنم بيا إساني بيانم بيا أرما جيران كنم برنوت برچوف چراهن أركنم karaa onlaayiniin haalduree barnoota mijjeesseefim toora appii imoo waasaappiin barsiisaa kan jiru abbaan markaza nuuru salaam kan ta'e munashid fu'aad jamaal abbaa nashiidaalee hedduu barnoota barsiisuun hawaasa isaa tajaajilaa kan jiru munashid fu'aad jamaal gammachuuf rakkoo hawaasa muslimaa cinaa sagalee isaaniin dhaabbatuun sagalee kan ta'aniif yommuu ta'u yeroo shirameen masjiddan hedduun diigaman sagalee kan ta'an. Anis tannattaatee dhaga'ee quuqama gubamuu masgidaa seete boohanjama diinkeenya tuqamuu hin ta'u gonkuma bidadii lubbuu tooniin baasa dhuguma. Munashid fu'aad jamaal haala yeroo irratti nashiidaalee hedduu kan gumachan. Boroon handurti teenya ish usuuf jetti jaahilaa beekaatu silaa anaanu balaa. Maal kana qofam. Markazni Mabbaul Hikmaa barsiisaa ilmaan muslimaa. Munashid fu'aad jamaal. Markaza Baabul Khayrii abbaa qabdan nama gaarii isin ilmaan nama gaarii. Maal kana qofam. Jaami'ul Ulum keenya markazaa abdaddaa tarabbiizaa. Maal kana qofam. يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم. Munashid fu'aad jamaal nashiidaalee garagaraa haala yeroo ilaalchisuun gumachaa kan ture yommuu ta'u kunoo arraan tana nashiidaa isaanii kan bara kanaa tan mata dureen isii obbolummaa jaamtum gumachuuf toorarratti argama waan ta'eef nashiidaa isaanii kana hawaasa muslimaa mararratti eebbisuu barbaanna waan ta'eef akka nurraa nafne jechuun gamtaan ustaazanii gara markazoota waliigalatti himan guyyaa eebba nashiidaa obbolummaa tan munashida keenya munashid fu'aad jamaal irratti argamuun ifiduu waa fiduun cinaa akka dhaabbannu jennam. eebba nashiidaa kanaan wal qabatuun daa'iwwan aaliman hayyoonni garagaraa kan akka sheekh Usman, sheekh Abdusalaam Baalem, ustaaz Xaalibu Ridallah maal kana qofam. Munashidoonni babbeekamoon kan akka munashid Anas Muhammad, munashid Abdurrahman Hussein, munashid Tuuji Abdul Jabbar achirran ni argama waan ta'eef akka irraan hafne akka irraan turre jennam. Guyyaan eebba nashidaa obbolummaa munashid fu'aad jamaal Feebruwaarii 5 bara 2024 Rajab 24 bara 1445 guyyaa isniinaa ollee galgala salaasaa sa'aatii Itoophiyaa 2 sa'aatii Saudiyaa 8 sa'aatii Duubaay 9 irratti markaza Nuuru Salaam keessatti wal arkaan keenya haa ta'u. الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم فانصرنا يا منان يا معين يا قهار يا جبار. يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام.